هلا شو بعد الراج بلا قواتهم يلا وطنجرة رز زنا تننننن برمو سنة الأرتاليك أنا لك يا سنان جاي لشي لك آيا لم يرين نفس زي لاي بريني يا يش دو بيسج انتيجي من أكتبي دفت شاني عمل طاوت وقاربي بلوكي بسي ورا إيمو كنا بلوكي ورا كي إيمو بطام إيمو يلا وطنجرة رز زنا سبحان الله سبحان الله بيسوس أما من نقلتي قستي نقلتي الفا إيش كارا ما نميرا كيسا ما نقلتو مالي هلو ها هلو قال لي بر ستاي بقى دمي فلا بر ستاي بقى ان انت دماچو ቆሞ ነው የሚሄደው አይደለ? እናንተ ብር አይታችሁ አታውቁም እኮ ችግራችሁ ይሄ ነው። እኔ 24 ሰዓት እንደዚህ ቆሜ ዩኒፎርም ለብሼ ገና ቆምበስ እንደዚህ ጭንቅላቴ ቀና እንደዚህ ጎንበስ ብዬ እንደዚህ ነው የሰራሁት። ሸመነቅ ሳልን እንደዚህ ብዬ ነው የሰራሁት። የኔ እናት አይገርምሽም? ይሄ 5 ብር አይመስልም? ወላሂ ላዚም 1000 እኮ ነው። እንደዚህ ነው የሰራሁት። ቀና ብዬ ማለት ነው እንደዚህ ጎንበስ ቀና ብዬ ነው የሰራሁት። የኔ እናት አንቺ ዛዛ ቤት ሄዳሽ ምናምን እንዲያርጉኝ ኢትዮጵያ ብላክ ስገዱልኝ፣ ቅረሱልኝ፣ ታሙኛል፣ እንዲሆኛለሁ ቅደ ምን ነው እናቴ ማዳሜ ቤት ቁጭ ብዬ እንደዚህ ስራዬን ጠንከር ብዬ እንደዚህ ዳቦ እንደዚህ ሱብሃንአላህ ብሎ ፍልስ ይጎደጎ ጋይ እንደዚህ 66 አናትሽ ላይ ይውጣ ቀማጫ ዱቄታን ሞ ፈልፈልቱና ሽንድ ቀፈርት ብላለሽ ሀረ ግድራ 66 አንቺ ነው ዱቄታ ምንም የሌለሽ ማይም ቂጥሽ ወንድ ስር ያለው ብርሽ ወንድ ስር ያለው 66 አንቺ ነሽ። 66 ጽፋለሽ ቲክቶክ ስር 66 አናትሽ ላይ ተካል ሀረ ግድራው እንተለሃራ ሪፕ ትላለች። በላሂ በዘሬ እኮ አይታ ነው ቅናት እኮ ነው። አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ የኔ እናት አይዞሽ። ምን ላድርግልሽ እንግዲህ አይዞሽ የኔ ፍቅር እንደዚህ ሰጠሽ እንደዚህ ያስቀምጥ ላብራቶሪን ገዲ ባሰ ኢሳ ከነ ጀቹ ላላ ጮማ ቀብዲ ቢጨዮን ብሪ ኦፕሬሽን ጎዱስ ሚቲ ላላ ኩኖ ዲቤቺ ከነ ኢሳ ከነ ጀቹ ማፍ ኡመታ ከነ ፉጁጄሱ ወርባቺ ማፍ ወርሶም ዶኩም ንሺ ኩኖ ኢሳ ከነ ላላ ኩኖ ሳንቲ በመሌ በኤጅራ ሳንቲ በተኮ መሌ በኤጅራ ሞቱማ አባሰ ወረቃን ቀብኔ ብቹ ሳም ወለ ተቆፋሪ ሀርቀሽረት ወንተ ወይ ደሜለራ ነው ተገርሲሰን ኩ ማሊዳ ያ ኢሳ ከና ሂማኒ ዋን ብራዶ ወንተ ቢጫርባን ሳጋሌ ማኒ ከናቤ ነው ሰውጋ ከነና ጎዳኒ በቃ ብየንገላ ኢትናዲ ቢያ ገርጋር ሳም ተኮ አኒ ኦኪን በቃ መነ መዳሚ ከሰን ወጀታ ኦኪን መሌ ንዲና አንታኒ አሉ ገልተረ ነው akkana tani kaleessa nu gargaaraan jettan anarra gabbaatanii kan shokofsanii lammaffaa eegala paaspoortii qaba iqaamaan qaba higgaawidhaan naqabsiisa jechaan ture laayivii irratti
dhaggeeffadha sinittan hima dhaggeeffadha akkaantiin biyyaa kan obboleessaa sanarree ani ganni koo dhuftuta hundi keessanuu akkaantiin biyyaa kanii banamee maaliif an biyya obboleessa irratti gale shilaashiin ana astaamamamtu Dubaayii keessa maaliif obboleessa irratti akkaantii biyyaati irratti gala ani akka jirtu na sana jibbitan ganni nan jaalladha dhugaa rabbi ana nama isheen sagalee naa taate maallaqa kiyyarree badinaa deebiseedha ganni laa dhuguma jiru irratti yoo hin haasofna nu anifati maal mari'anni ganniidha maal godhuuf mari'anni ajandaan kun ol dhufin aniif kenna waan maranne jira ganniidha waan guddaa godhuuf jechuudha garuu gaafa kalee jala jira gadi bulee waan kana dhagee narrifadheen mana namaati ganna darbu xirooftu wajjin keessa jirta guruupi isaanii keessa ganna darbu achiin attaarootti gadi ka'e yoon gadi ka'u sagalee wayina akkasiin ahaa jedhee tanan ataan na bobaafate dhugaa narrifadheen akka waan keessa jirtu garuu keessa hin jiru dhugaa rabbi sagalee san hunda isaa dhageechee ani beeleen gatte dinooriidhaan natti iyyuu lubbu odoo dhaggeeffatiin mucaan nama biraatti dabarsita jedhee diileet na yalaa godhe oduu namatti iyyuu namatti dabarsitinaan jedhe takka hon dhaggeeffadhee qabu diileetii godhe nama baballeecha sagalee namaa gaafa dhaggeeffattanii nama iccitii qabatu yoo dhageessan sheerii godha dafati nama iccitii qabatu yoo dhageessan nama iccitii qabanne immoo dhiisa innuu yoo mucaan ayyaan irratti balleecha lubbu erga kee dafee balleecha gurupuma isaanii kecha dhufu maalitti beelani waan kanan tala ani ana gaafii kiyya tokkoffaanii maaliif akkaantiin obboleessaa biyyatti obboleessa irratti galeessu manaanii maadaraa rabbii silaashin an jirtu dhibamtu asii maayidhaa Uffata isaanillee gaafattee kennaa sii kan deebisa. Maaliif akkaanatti maatii irratti galuu danda'e? Egaa akkaanatti maatii qabaatanii naaf ergaan fira fudhatan galchaa jedhee bakkee gaafattee jira. Maal jedhanii haadhi ishii qoricha malee waan hin jiraanneef ishiin immoo samoona kana waan hojii irra hin jirreefi gimmaanyi haadhaaf qoricha ittiin bitamaa gimmaanyi warra asitti immoo walitti bu'uura ishii dhayyaalamaa jedhanii hayyaa rakkoon qabu nan dabarsaaf jedhee kalee sagalee Saafuu. Amma dhibee normaali kana dhibee mijayyoo kalaas warri hin beekne beeka. nama gaafadha simeetiin jira joo gaafina gaafadha Ani safuuta waan hadha saafuu lubbuu. Erga guyyaa afuriitti minaanni si bishaan hin qabbafne. Iskoota eegsi. Tigistii akka sareetitti ofirra tigistii kijibduu gootanii akka sareetitti gad darbattanii birrii ishiin diinaara 1,000 irra xirqam jettanii cawaaf gootanii ofii keessanii. Udduu nanan garsee dhaaba dhugaa rabbi. miskiina tigisti kuma akka Erga guyyaa afuriitti. Ijoon ani salphatti enarra. Nama gaggeessanii isin. Ganii dibamne moo? Barkani ababa barka waraqataa jechuudha akkuma jiru kan kaffalti biyya faranjii jirtu yoo haggaaruu jedhamtu takka bara ababa dhageesse birriin barbaade Haggaaruu kan jedhamtu sun kuma 90 galcha jettee paaspoortii 80 ennaa 90 ennaa waan hundi kan kaffalee Kiyya sanitti mul'atu. Kiyya sanitti mul'atu opereeshinii ta'uu qaba. kan gal maallaqni obboleessa irratti gal kan daganaa asitti kan dubaa'ee Boontu na tuumuyitii si godhe. Suusee sagalee sun mee maalidha? Kina sagalee gimmaasha suusee irratti argee sagalee sun nama dhukkubsatu. Kanuma qofa natti. dhugaa rabbi micayyoon takka Muraasa garuu citii hunda baase. dhugaa rabbi garuu immoo dubbii kana akkatti dhiisnu Hargite. Izin jadi bakka sigee. Suusee dhiis maal rakkanne? Tiiti. Namni akkatti sagalee kanan dabarsiniti obbuma biratti qabani namni sun jalaa dallatee sirratti achi guure. Si'uma jedhe. Inki jibdanaan jettu kun. Marami lafa jalatti gadi. Maramiin bakka itti waamamtu. Nuufisi. Dhagii gaafadhu. Dhagiitii garee sana galchaa birrii kaffalee dhiibsi galchu. Anas ibsa. Sitti ibsaan asii ol galchuu tolaa qabatu. Kana donqooroo ruuzii cufe wajjin baay'ee sanaamu ijoollee of hin beekne ani yoo gudduu argu waan itti malitti bu'a. Intaa caaltu na guddisime.
ittan taate guyyaadha. Uffatu qabdanii jedhu. Waan keessa hin ba'a. Gadan bu'aa Salamoon gaafii qabanaan jettu maayii dameessim jiraan gadan bu'aa amma hojjetan jira. Gaafii maayii Salamoon ana na dhukkuba erga guyyaa afuriitti minaan dhiise bishaan hin qammasne. Bishaan maal guddatee argaa jiru Opereeshinii ta'uu qabda naan jedhan doktoroon. dhugaa jedhita. Haata'u nama sabboontu akkanaan tarattara kana fakkaatu yeroo kana haasoftu mee maaltu fakkaatu dhugaa jedhamuun sobani. Bishaan hamaa kolfee bishaan hamaa kolfee bishaan asiruu baasisa. Mucayyoo sunoo birrii kaffaltee akkasitti opereeshinii taate waraqaa irraa hin qabdu garuu. Ji'a sadii achi keessa ciistee duutee darbeef gale mucayyoo anamma erga guyyaa afuriitti minaan dhiise bishaan hin qabnanne kun as gidduutti wanni tana wayii doktoroonni opereeshinii taatanaan jedhani na gargaara oromoo. Laala tokkoffaa immoo jechuudha laala mee ijoollee haasaa faasigaa argitanii paaspoortii 3000 ነው ያኛው ኢቃማ ይጨርሳል 8000 የሁለት ዓመት ጥርግ አድርጎ ይሰራል። ልጅቷ ወደ ስራዋ ትመለሳለች። አይሆን እየተረገበን አመት ጀለስ አይነት ድራማ ሳኒ ከነ ጀቹ Paaspoortiin caaltu meeqa ol jalan iyyinaatoo caaltu ila hojjaa duraa deengaddaa dhugaa rabbiyan hin baasin ool. Paaspoortii lakkoofsa saambeen kan lakkoofsa saambeen kophii isaa kan hin qabne ashaaraa ijaatin al'een poolis isteeshinii deemtee ashaaraa ija keetii fuudhanii waraqata sii kennu isa saniin dirhama 1,940 ashaaraa ijaatin. Paaspoortiin immoo paaspoortiin harka keetirra jiru kan yeroon irra darbee haaromsiistu dirhama 935 kan immoo kophii qabdu mana maadaamititti gattee baddee kophii qabdu lakkoofsa paaspoortii keetii qabdu dirhama 1,940 yaani dirhama 2,000 keessaa birrii 60 si deebi'a dirhama 60 si deebi'a. Paaspoortiin ejjatti 3,000 fixaana mana dhukkuba ergaa guyyaa afuriitti minaan dhiisi bishaan hin qabne. Paaspoortiin kan waraqataa namni tokko kaffalee fixee jira. Mucayyoo Aggaaroo jedhamtu biyya Faranjii kan jiraattu kan paaspoortii kan Viidiyoon post goonee mana raachuutitti mucayyoon Aggaaroo jedhamtu birrii waraqaa meeqaa akka Mubaarak nu godhinaati akka Mubaarak nu godhinaa sobdanii dhibamne hin jedhinati natu guutaa jetteen illee fakkeenya irratti fudhattee jechuudha. Achiin 80 jennaan ayyee rakkoon qabu namni baastanii si waan tamtama ta'eef ani garuu 90 sinii ergaa hunda isaanatu cufettee takki keessaa baate mana raachuu keessatti. Eessaa fidanii uummata tattirree. Mucayyoo sammee naa fida amma naa